channel Fayyo jaalala akkam jirtu dagaa keessanii kaku surprise godha. Kaku surprise godha jedhani fulashi enjira jura yashi boosise waan biteefi fulashi irra naga dibustu fundura shi kaa'ee argisiisa. Surprise dha. Jolleti surprise godhamtu moo bari. Surprise mama surprise kaku surprise godhe argitamni akkatan surprise godha anu dafqeen beekanu surprise godha jedhe jechuudha. Naardo sota kiyya nagaa waqiibsini fa baay'ee akkam jirtu nagaa keessanii kaku surprise godha jedhe waanan biteefi jechuudha. Stima itti uffiseen agarsiisa jechuudha. Yaakeetti kanan biteefi birikuma tokko gatinsa birikuma tokko bichaadha. Yeroo walqanni kee kakubaa irrakkisti. Kuna hoosha surprise gochuun didadhabe kan na bijaamaa kanan biteefi bareeda jedhee yaada. Sti tuffiseen agarsiisa lamaan ni nyaa'u. Jaman kun birri 700 bitame dhugaan sinin jedha. Birri Itoophiyaa birri 700 surree tuffiseen agarsiisa guddaa fakkaata garuu yaa'u daftee guddatti. Jinsi ijoollee xinnoolle 600 bitame waaqa argitan wayyaa hammattii kana utoon birri 600 sana zarzaree asirra dardare hin fixa amma kun birri 600 bitame. Nama sinuma biratti itti uffiseen agarsiisa jechuudha. Waan inni irraa fakkaatu si'iisaa kakuu jettu jechuudha. Kakuu surprise ta'a. Ela kun bijaamaa shi kana fakkaata. Bareeda ugaa dubbachuudhaa fi kalarii isaanii bareeda. Stima kamera kun argitanii filannoo kosachuu na barreessaa dhugaa beekee filadhamoo akkam uffata bituu irratti jechuudha. Ala goomite jedhu waani kun yeloo wayi ha sti danna simexinnoo shi hai jedhiin maama sti orkeessi haa ilaalani abanu kama mataate kunoo kanuma irratti jaakeettii shitti uffiseen agarsiisa jechuudha. Yaa'u garuu maan jedhu buddiin jedhamu kotume kana booda nyaata kun kalarii an filadhe bareedamuun bareedinaa barreessaa ugaa yaa'u filannoo kootiin baay'ee natti bareednaani. Ay qorra kana qorri barana jabaateera dhugaan siin jedha. Bara kana barreen gaddaa badaa miti uffatuma badaa uffanne nuni barana garuu qorri isaa cabbiidha waan ta'e waan isaanii hin beeku akkamitti akkana jabaate qorri bara kanaa jechuudha. Barreen gaddaa akkasumatti baate kan mucaadhaaf hin binne barana garuu hin jabaatee siin jedha. Bokkaan illee akkanuma bakka roobu haayilii rooba bakka kaanimmoo roobu. Sti maamaani ela kunotti keme masya ilaalan ofiyansas guddaadha. Maami keessa ilaalan kasi sti kuna asa Allah ya barak. Wow ga afaan kana munatti waan bareefin akkana jedha sorry
Na abaddu garusuma amaltade korto gani argitani me ilalame garam baredu suwa abadi di badu ah era argitani jaketti akka murtiin bideemiti kun filannoo kootidha simmoo me ilaalaa hin bareedamu bareedu filannoo murtiidha moo murtii mutiitanaa bareessitu nama surree shibchaatu hafeesini jedha ya mama kayne keessa ilaalan kai abatte mani de rigad sti la kunu uga jinsi fan uffatamu waan ta'eef jinsi jalaan yoo itti uffise baay'ee bareedaadha otume kon galaga naadu ambaasaadara Itoophiyaan fakkeesse bakka mucaaqii akkatti qaransi fataa gochuudha malee mucaa dhugaa waaqa maalafu waggaa kuma hin jiraatan meteere argitani jinsiin illee jinsi mungaru la kosisa afurif sadi dala kuno no afurif shani yu size sachu wagga afuri hanga shani yechu garu argitani sirritti tite so baachu hero baae quturi dabaltani bitu qabdu sinille yo uffata bitu taatani quturi irra dabarsitani bitu jinsin immoo dafeetu ijoollee qaba waan ta'eef dafanii guguddatu waan ta'eef quturi irra dabarsitani bitu qabdu yeroo darbe nuun kan waggaa lamaaf namni binnee ammatti ta'uu dideefa akka waggaa lama iyyuu na kana fakkaata sinin jedha yaw jaalasa xinnoo shiddachaata maa daftee guddatti waan ta'eef akkasitti sam argitani jinsi hille lala akka filannoo ki bijamaa shiyyuu jinsi kana faana iyyuu baay'ee bareedaa ta'a bareeda kana faana jechuudha uffatamuu danda'a akkana stiin maagu edi agarsiisime agarsiisi waa jedhe agarsiisi gaa na kana fakkaata hordoftoota kiyya jechuudha surprise kakuu ani surprise ishee godhe kanadha caammaan binnee fi yeroo darbe caammaa ilaalee fin ture yeroo biraa caammaas niin bitaa fi sinin jedha garuu surprise biyyaa kana fakkaata ciao jedhi mama ciao jedhi ga qollo fee tagarsiisa waan kan baasini la ijoolleen sila wayyaa uffachuun jaallattu kuno akkanatti Mufetes qollo fitaafi sti ala godhaati kana akkasitti deemti jechuudhaan tallee ambaasaadara qulqullina Kota sedih dari agar sisi barani si agar sisu malee. Hordoftoota kiyya akkana fakkaata sinin jedha. Ana viidiyoon kiyya kana fakkaata like godhaa fi kakuudhaa fi haadhaaf illee like gochuun dagatiina. Like gochuun like gochuun dagatiina. Na komantii barreessaafis dhiisee kan biraasii fa dabalamu jedhaa eebbisaa dafee akkan dabalu fittechuudha uffata bitee fi iyyuu beekani na akkasisinin jedhaa mucaan keessan akka sinni qexxeetti surprising shis kana fakkaata bakka ciao di mama mbana ciao I love you di I love you all of you jadi thank you for watching me jadi ka
Nagaan tura bakka baay'isin jaalladha baay'isin kabajan laayik gochuun dagatiin asii ishee haadhumu kaakuu jechuu kaakuu eebbisuu dagatiina kan biraa siifaa bitamuu jedha. I love you. Thank you so much.